ايش نتي مشي كان بيتاتي برا اتبقى نصبو يا ديتور تبار تلاقوا دبل جايز دبل ومولو دبل جايز دبل ايش هذا بيصرف نتي ويني ada bisa ada pak koi dabilin hatam ayiri lale sih tiya bis double guys kai ayiri ya ye no am gara jamumma gara lafumma guys double sudah kelihatan ini notisi fazane beta sabane mai jawab bastante guys double tap na mana ada bu guys double tap feeling goda share na goda gurre ko mangisti thank you very much udah tiba tata na tabi أبشر أنا في سقيا نفش اللي تاني تيرك كنت يوتين أركت إيه لا بده يروح يروح تنقر أنا كوريك مانجستي كوكالا إيه لا بده أنا لا ده بوتو Sidi sera. Nami ulanda unjira na fi wala. Jolle keda. Ore bana mara. Jolle Ethiopia an China da by the way. By the way so da an China da bar. Ethiopia mit. Enyum tu live range rover. Live range tu juru. Baka de fatay. Yok ka jarra giftarota dina ki yor najiban arki fi argat. Tint Allah da. Ishi namoota ilaalcha addana qaba yoo argite asliin agarsiisa yene fidi ko tulki galchi. I love you my soda. Ishi soda ko. Ciao. Ciao. Gurracha kan. Galata ke rabbummaan tokko chaa dubbatu malee kan dubbadhee fixuu hin danda'u. Dukkana booda ifa jira. Namni dukkana booda ifa jira kan maqaa jira ta'u. Manaadha. Miss! How are you? Soda. Soda. Oh, Akam. nagaa fayyaa Dalagata birrii walitti qabamtu ati sodaa doktoraa nama ogaadam torba baratee taate maal gosaa deemu miidiyaan. barumsanin qabaa bar Hayya. Dalagattee yaar barattee siin hin jenne. dalagattee maal jechuu dalagadhee egaa ganan dalagadha. Hai soddaa bara waan akkanaa tanan gaafatanii dalagattee mee ammaan tana dhugu Soddaan baay'ee. Nama maatiin kee beekaa akka ati soddaa kiyyaadhaat. magaalaa guutuu beeka ollaan keenyaa nu beeka Isuma dhugaa haatatiif abbeen beekanii. isuma dhugaa beeksiseetiin ture garuu atumaa beeku daddan malee lakkee beekanii Maayet. hin beekan hundi isaaniitu
ما أنا اللي بيننا نصور داسين جري ما جت ورا كيساني Akkana miyyoo doktoraa takkan jaaladhee nanni fuutanii jennaan abshir naan jaalatummaan fidannaan. سيرا إنه إنه Ummata. إنه بيتا إنه Gaafadhus إيه كي جت دايم كواد دايم ما أنت قلتي way laa jechuun bar nama qishinaa fakkaata malee maddo. إنه بيت رحمة أنا جت بيت أنا مكان أنا بروح Abbai ija keessa laaluu garaan nan danda'u. إنه Malam tu secara. Kuni goshan kuni balam. نتي مكان Jasa. جارتا جارتا يوم مريضة والله Ini rafensa tu. فين ذا وفر أنا نقول دكان فين ذا إيه وكاي ذا ميدا Nan allataa jirti isa. Jasa kia. جارتا كذي إنترو مادا براجع كنا تبغى ما لم بريدة تبغى Akka mama akka baba. أكبر أكبر Ani pak ukoro aliti fakat. Aslali yana tidak kata. Wali fakat. Ukoro hawaki wali fakat harga wali fakat. نفق هذا وبولي ذا كذي ما Boleh sakit ni tu. Namni guddaa bulaalee nu gaafar. Semua lala indoi. أما دي أتبار نمبر تمہارے أبا کے أتبار Bar dhugumatti Ati seeraan warra qabdan nu jaani waan san garuu anis gaafachuu sodaadde. أما أتي المكية وبولي سفينة Ahoo firummaan naalaan galchiin gaa ammaan tan. ها Firummattiin galchiin gaa. لقاء تكية أمر المكية أم باية قد ولد برزيز أبو كيت Duba obboleeyyaniitu wal duba wal barbaadu jirachuudha. إيه وذو ولد تكي والبربادة يرتمني أتي المكية بر Maal jechuun ummata. Ati harargee نادي gammoojee جوار أنا أيوة إيه kalaas qoratamuu qabna akkas taanaan. maal qoratamnare ani sitti muu yeroo dhabe daa'imummaan gilate daa'ima sibira deebe carraa biyya orma tol dhageessu ol argisiisu jedhe amma immoo osoo isin guguddatanii waan biraa keessa hin galle sitti himaa jira ati ilma kiyya seenan obboleetti teeti ta barbaadde laalee yoo si fuusite hoo maal jetta Hayya amma firummaan naalaa galchuu deemta jechuudha bara ammaatti. Tun siyaasa malee lakki ilaalaa nama noon akka nan jiru. firuma maali obboleetti teeti Duba obboleeyyanii wal duba wal barbaada. Ima ijoolleen dabaraa kana akkuma feete walitti bahee namni miidiyaa kana walitti fida. Atillee suura ma argitee faarsuu eegalte waa itti siqtee qoratte ma waa jaarsa ergattere. Laa jechuun kaanii jira miti barra namni irra guddaan qoratamuu qabdan nun jaani. Awwaan hin jiru. Alamma tana waan hin jiru qabu ammatti firummaan naalaan galchiin gaadaraa. Ati amma amantus amanuu baattullee ilma kiyya kaan qabaate. Ati duba bargaa dhugumatti jechuun gaa doktoriin gaaf duraa durriyyeedhaa jaanii karaa argee kanas gaddeemee qamaa jaanii. Garuu shakkii uumaa hundaafuu. Waan takka waan ati shakkitu jiru kun waan abbaa keetti kasitti himaa jiru. Yaa akhi ammaan tana
ilma nama waggaa 24 baratee ta'uu keessatti gammachuu sitti hin dhagahamne? Laa jechuun ni nawwa garuu osuma ta'uu gammachuu wal harkaas badee wal keessa harkaa badee. Mira keessan galee bar. Ilma doktooraa guyyuma keessaa ta'ee dhalachuu kiyya kanaa jechuun gammachuun waan hin godhu wallahi. Lakki guyya keessa miti ganamumarraa ati kiyya ilma kiyya ka jalqabaati. Ani mootuu yoo akkuma hawaasni bal'aan uummanni Oromoo beeku barumsarra ture biyyan turre akka carraa ta'e ilmoo yoo abbaan biraa olii saba garaa gadi qabsoo bosona keessa deemuu biyya biraa deemuu yoo akkuma taasisaa guddatti. Har'a mootuu alhamdulillah wal argine anillee akka abbaa kee ta'e sitti himee jira. So what is wrong? Maal jedhe wogorre kanarra ati gammachuun fudhachuudha malee abbummaa kana. Laa an guyyaa irraa kun jechuun guyyaadhaan gammachuu ta'e guyyaa keessa ilmoo doktoorii ta'e argamu kiyya garuu an hin amanne bari lamma amanuun dadhabe. Waan takka hin shakkin ilma kiyya kan gafate. Ati amma keetti seenu mana dhawwatu deemtu. Akka abbaatis guddifachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama. Sabuma kana dukkana keessa baasuuf waa barsiisuuf jedheetiniin biyya Chaayinaa deemee achitti hafee amma kun barumsa xumuree erga deemee waggaa afur ga'eera. Hawaasa kanallee sirriitti tajaajilaa jira argaa jirta. Itti gammaduu qabdaan abbaa kee ta'u. Buna koomentii dubbisi waan fakkaatu ga'ee yaara uummanni guutuun isaa. An abjuna fakkaatu jirti ilmoo doktoorii ta'e dhalachuun kiyya kun jechuun hedduu takka ni fajaabu jira. Bar namni irra guddaa akkam naan jaa qoratamuu qabdaa bas kaasii duuba isa kana naan jaani. An wanta hatta biyyoon gaafadhee wanta akkamii jeeni bas. Akkana jaani akkamii jennaaniin bas kaa murteessuun dadhabeen. Ilma kiyyaatti waa takka hin shakkin tokko malee. Amma soddoma abban sinjaa doomee amma bartanaa gaafinatti. Abba naan jette intala barbaade si fuuseta bira. Ha? Abba naan jette kan. Soddarraa abba qayyarree? Maal goonaree obbolaan lamaan waliin fuudhu kasa fuudha. Abba siyaasaadha abba. Siyaasa miti bar. La amma tana shawwatu jirta abba akka kana hin barbaachisu abbaan ilma shawwatu maaltu fide. DNAs keessatti qorachiisuudha akka amantu. Bas jechuun kabar seena si dhoowwatu hedaa jechuu jiranii bara siyaasaadhaa tun. Lakke rifeensa kee ofirraa buqqisii fir lama poostannaa ergi borganu. Ishi yoo akkas taate malee allaaftu tana seenaa dhabuun bargaa jechuun osoo hin qoratamin harama laffaatiiti yoo waggamee kan ba'u jira. Okay. Ani ati ilma kiyya ta'uu uf beeka sillee kiyya ta'uu si beeka ati mootu waan har'a dhageetteef dhugaadha sapiraayiz ta'uu dandeetta sobasitti fakkaatu mala siifi warra ati laa ana manuun dadhabe. Yaani guyyaa keessa ilmoo doktoorii ta'eeti akkamittiin argamaa jeetiin bas kaa miira keessa galeetiin barimatu bakka kana amanuun dadhabe. Kalas kana kaadaan siif baasu siifi ila ilmi abbaa duulatu waggaa meeqa goondar ture dhiyoo kana jaarti filmaan ofii guuratee galee argitee abbaa duulatti. Saa argee. Ilmoon baretti guddattee abbatti galuun anaan haara waan baane. Laa jechuun ana ammoo waa laman dhabuu jeetti bar doktor sii galteen. Ishi gaa qoratamuu qabna garuu hundaaf waaqa qorannoo warra geenyutti seenaa dhabee jechuun ilma. Waan takka waan itti dhabne akka hin jiru. Jechaa jirani. Firii lama ofirraa buqqisi. Poostannaa ergi. DNA geessina. Immaraamarra deebisaa yoo doktoroonni ati ka doktoraati siin jedhan hin fudhatami.
Hin fudhee akkasumallee wal amanuu hin barbaachisu gaa jechuun laffaatiitiif tawaggame eeqaa jechuun asumatti ilmoo doktoraatti jedhamuun kiyya kun gadda guddaa. والله لا بر والله اللي وانا من قرن نكبر والله اللي ثلاثة وأول بيكني ولا ثم بعدين أبوك يا مؤمن هذا من قرن خنا قدوس يدلك نقطة جنتة المانكي والدبا والبادو ونجتون وأبرز عجائبات يوم نايرك دراري فين rifeensa siifin argata rifeensa homaa yaadin jechuun waliigaltee murteessaadha. Seenaaf diineen. waliigallee miree ammaa kana ergitu. An kaarruun qabu kaa doktor jechuun kaa si goggoitu ta'an amansiisuu deemta. No kaarruun barkun kaarruun itti qabsoo keessatti rasaasin elkaan na keessaa fotto isa Itiyoo Eertiraa irratti. Cabaadha malee kaarruun. Daannu jecha waan hin ta'in hin qabdu. Nee ummata kana jecha waan hin ta'in hin qabu lubbumaan hin du'inii bara. Ana abbaan kee goota. Uumamuun daafuu abbaa keenya baga nu jiraattee gaa nu dhaqqabdee ilmaan kee wal duubaa wal barbaadee wal hin fuudhini baga nu sattarte. ilmaan baay'ee jira. Ijoolleen birallee hin jirani bara obboleewwan kee seenaa malee hin jirani wal si barsiisan. خلاص obboleeyyan kiyyaas wal na barsiisee akkasii alhamdulillah bakka waan dhaqqabamee rabbi na sattare feen obboleettii tiyya fuudheen salphatin. Dhugaa seenaa fakkaata ijoollee hundi si fakkaata. Bas na cinqanii dhugumatti daatiin ka asliitii dhuguma uummata kalaas dhageessanii mee. Nuti walis zarii takkaan isin indiyan jalqabumaa. Si shawwadaa jireeyaan garuu doktor. Laa doktori shawwadaa beeku ijoolleen akkana sobne hin beekan. Kiyyaate akka abbaatitti waan hunda ana gaafa dhama warra kee kasee guddise dhiisi. Taate abbaa keessee sun abbaa keetu miti abbaan kee haqaa inni dhugaa ana. Doktori. Ambar ilma doktoraa ta'uu kiyya kan amanne gaa'e. Ana sitti himaa yaa. Ishi qorannoo gaggeessineetu amanna malee akka kanatti narraa gadi hin fuudhamtu waan jechuun anis qabsaa'utti hin jaabeete amma waggaa hafee hagana ga'eefan qabsaa'u eegalee. Qabsaa'utti geessiraa fagoo dhufan gaa sooma gatanatti hin taatu. Qorannaa gaggeessineetu waliin gallasan booda. Okay, karaa saayinsawaatiin yoo amanuu barbaadde mootu rakkoo miti. Rifeensa keenaa ergi poolsadhaan qorachiise waan DNA siin jedhe hin fudhataa jechuudha. Yoo DNA hin joobaatu immoo seenaa naaf kennite. Yoo DNA kennu baatee jabaattee dalagattee gabbartee fuuta. An gabbartee fuuta. Akkam gootare tola fuuta? Daffaarra akkam gurba? Maal jechuu? Akkamitti fuudhuu feedaadhi sila? Zokkiyya ta'uu baatu. Doktoriin bakka deemu nama gargaara. Hartuma deemaa doktoriin abbaa miskiinaati hin jenne. Maa abbaa miskiinaa yoo ta'e ilmootii namaa kennaare? Tola. Ni jiraamni. Nuti bilaash wal fakkaannaa. Rabbiin jaarsa jaartii baara tokkorraa waraabaan dhageenyatti doktor. Isin baara tokkorraa waraabamne kaasittu amanuu jire malee isin lamaan ilmaan gudeeda kiyyaadhaan dhalatan. Ni amanaatummaan namsiif nama samaneetis jaalaa nafa jechuun kaa ambarri qabsooti bas imimmaan kiyya wagga meeqan ba'uu jira kunoo ni garta amma shamarreen suutii keessatti akka nan jalaa jiran jaarsa seeraan naan jaal. Wallaala kunuunchitee wallaalli waan nama goone qabu waan wal hin beekne fi sani mootu ana balleesse. Badiin hundi ta'e badiin qabu kalaas amma akkas taanaan. Badiin qabu asilee badiin. Abbarra yakkan muran jedhu malee yakkamaan si kalaas abbaa akkas taanaan waliif gaddaa. Abbaadha. Ambara awwalumaa waan tana beekteen shakkee ishii hundaafuu guyyaan irraa kun guyyaa abbaa galmee ol argatan. Seenaan hin dalagan.
indagatu seena kaayadhu guyyaa itti abbaa kee kasii uumate argatte. Ishee yaa soddaallee ta'u abballee ta'u guyyaa itti dubbifte guyyaa addaati hundamuwaati guyyaa kana sirriitti qabadhu. garuu gaa guyyaa gaddanaa laan godhin gaa guyyaa gammachuu qabadhu jettee. Gammachuudha baay'ee ati hundaafuu abbaa kee dhugaa barachuun gammachuu malee gaddaa miti bara. Hin fudhatin hin ta'uu jechaa jiran doktor jechuudha laaftootaan nan amansiisin namni waa jawantaa kun gowwaadha. Sunni warra abbaa malee si hambisuu barbaadu bara. Laa ati dirree tarkisan hambisuu deemtan maanta ana haala kanaan jechuun hin fudhadhu. Akkam gootare? Laa qabsooti jechuun ifan qabsaa fi qabsooti galmaangoo qaba atu qabsoo icheet mas gisemi. Aga macarashaa dhufuu qaba jetaa? Itti fufuun qaba gaa macarashaatti karaa baatetti abaatu. Abbaan ilmoo garaan jabaatu. Ati hundaafuu bakka eega shakkite dhiiga kee ergi ka addaan walitti nu araarsu isa kanaafi. Khalaas ishimee homoon dafuu numan laala garuu waan nasheen shakkee. Soddaan araadaadha. Tunillee intalatii yaabar obbolee wani tunillee intalatii yaabaradhu. Beeyta? Haakii nin beeka garuu anuu nume. Ati osoo guddoo jirtu akkamitti qoyyaate osoo makkiin jirtu makkiin hin heerumin akkamitti seenaa jaalatti qoy osoo baatee ilma kee ta'uu baattee. Makkiin abbaa warraa qabdin jaani. Situ gurgure. Abbaan gurgurata jechuun dhageeka. Maaliif jirtan? Jirra gaa'is raachuu waama raachuu maki anaaf soddaa xiqqaa soddaa guddaa. Suuraan ta'u jiraata uummata waliin. Suuraa maali? Uummataas suuraa na kaafatu jira. Maaltu haarawa? Bakka maalitti beekaa suuraa na kaafatu jira. Jaalmarroo waliin, Juwaaroo waliin, nama isaa waliin dhaabbadhee taa'ee akkatti na kaafate. Bakka akkana jechuu qofaan naaf amma istaayilaanii ka'u jirare jaalala uummataati. Jaalala uummanni sii qabu? Suuraa na kaafatu jiran. Isaantu na kaafatu jira. Mucaa kana moraachuu irra bareeda. Ara asli. Akkanatti affaxaaxaru no aqaaqaamu mucaa kana moraachuu irra bareeda. Mee hoofli gistakka. Maal jechuun? Jechuun sagalee hoofla keetii ilaaluu barbaadeeti gaa. Waan na hoofal jirtu naan jee akkasuun kofla. Jeemee asli haa hooflu. Maal jedhaniin koflaa iyyuu. Ati guyyaa gaafa dura. Hoofla keetii ilaaluu barbaadeeti. Akkanuma immoo? Usiiti hoofli bakka waa yaadadhuti. Maaliin yaadadhaa? Hoofli salphu kan nan qabu waan. Seenaa yaadadhuti hoofli. Deema raachuu fida. Raachuu waama. Raachuu bareedaa deema. Raachuu fida deema. Hin beektuun ati viidiyoo isaan agarre. Maakii ati kofalchiisi. Akkam jeen kofalchiisaa jiraan? Raachuu fida deema. Seenaa yaadadhu. Maakii fi asirratti barbaade kootu yaade. Seenaa yaadadhu. Rakkoo waan raachuu fida kootu eenyu fedhu. Maal ta'anii taafan jaroonni isaan lameenuu? Anni jira. Injirta. Eessa kutti? Makiin garan kutti? Hin sodaatte?
Ija keessa silaaluu dadhabdee baate sirna singiri. Bar amma nu bar ija keessa silaaluu dadhabe doktor si maal jechuudha naan galle garuu. Maa jechuudha? Akkumat mataan irra guddatu jira. Maali wanni isaa maali? Akkam taara? Mataan irra guddate bas waan manjoo wallaaluutti hin jira bar. Furmaanni maali? Furmaanni garuu na dhibee maalisaati maalitiin akkanaa garuu. Soddaadhaa kanaafi jedhu jira. Abbaan intalaa kanas gaalani. Uffata jalaa qaba. Ifiif walitti hodhamaa. Silkii kaan irraa juutti dawwali maqii kootu yaa'e afurii dabala. Raajee. Walbariin ilma kiyya hangafaati. Ofirraa baase. Ilma kiyya hangafaati walbariin. Gurbaa warra soddaa. Neetworkiin keessa sirri waan jiru natti fakkaatu har'a. Keetti kennaa miti. Walbariin raaje. Akkam jirta Sulee? Nagaa fayyaadhaa gurbaa warra soddaa. Nagaadha galata rabbi ante gabbinaa kan hin hundagame asli. Qucciidhaan ta'e. Maagii koo. Happy gora guys. Adabi seera murata Sulee sirriitti adabi lamaanuu famous hidhan. Maali neetworkiin keessa? Har'a abbaan carraa naa kannee jira. Ani nama kana qaxaqate har'a taraan keetidhaan ilmoon abbatti baate likkii agarsiise jira lamaanuu makkii biraachuullee hunda isii. Ishi. Fooloo deebisaaf guyyaa deebisaaf isin lamaanuu. Si deebisaa moo fooloo jalaa jala jirta? Neetworkiin keessa sirrii miti. Sibichaan naa deebisi. Na dhaga'uu jirtanii? Feematoonni guruuf dhaabanii bara. Fooloo deebisiif hin dhageessa. Ilma doktoratii fooloo deebisa. Maagii rigirrisaa. Maakii Neetworkiidha. girgirri dhiisi mucaa fooloo deebisi. Daa'ima jettee dhufatta boru guddatee tiriin raachuu caaluu danda'a. Si bara raachuu malee bar namni akka kiyyaa kun itti mul'atu. Raachuu deebisi fooloo. Maakii sirrii jira. Maakii neetworkii kee jala. Argitee? Abbaa barbaade kan fooloo isaa barbaadu. Hello. Guys, sorry. My father naanye. Network. Ishi. Guutuun isii miidhagee jala jirti. Feemalli Oromootaan gubbaa jirtu. Silaati bilaash dhugattee deemte yoo bu'aa akkaataa nu buusu waan. Hiyyummaa keenya irraa kophaa guddannee bara hiyyummaa keessatti. Na dhaga'uu jirtanii ani isaan dhaga'uu jirtanii. Si dhagaa jirra makii si dhagaarra.